دابو نما ميديا كان غباتي ورج اتمر رفاتو akkamitti jedhee shamara dhufi teena gorsu hadda wanni kun gabbaatee yoo ambilaawwatu namni kun akkamtaa jettanii yaaddan fakkara tokkoffaan kana lamaffaa irratti nama waan kana godhe ammootu wanni kun akka haasahaa jiranitti waan yookiin xiiqii isin namaan walitti wallabaa turteerraa wanni kun deemaa ture jedhanii haasahaa jiran gatii kana ta'eef wantichi kun nama keenya keessa ta'e nama gara birootu ta'e wanni kun qotamee soqamee boolla qarbiin jiru dubaafamuu qaba waan kana ta'eef dhugaa rabbi dubbachuuf wallaahi ana dhugamaan garaana nyaatti haati faate maaliif yoo jenne jarana sa'aatii rakkoo sa'aatii hunda sa'aatii xiiqii nama akka dhiiraatti dallanee lolee roorroo meeqanurraa qolataa ture hin beektan jedhee yaada kana waan ta'eef waan isii kana sirri jabeessine sirritti ajanda isii kana nama rakkoo isii rangaye kana baasuu qabna jechuu barbaadeeti keeku soofaachi galatooma yoo carraan nageen dubbu. After obboleessa jala jira ganaa bu'aan obboleessa kiyyaan dhufeera. Rakkataa muutii waan. Abdii hin bu'an sin jala bu'aan. Muutii rakkataafti. Jara ramma dhugaa dubbachuuf wanti kun nu dhibeera. Hafte. Gara dubban woyye. Haati faatee ummaashiitu jira dhukkubaa baru manni asirraa maalte ka daabboo jedhuuf qoye. Obboleessi wata akka naga qaba jedhaan jiru obboleessi kunoo naga qaba maatiin biyyaa jedhaan jiru muyatti. Abbuun nama keessatti dhiyaatu na hime haadhatu jira akka malee dhukkubsata. Anaan jedhan manni keenya qoye yoo hafte bakka daabboo bicha. Wallahi akkasidha. Hafte haati tun dhukkubdu bar gaafa siin daariktii sagalee kee jira hafte. Jira amishaa jira. Gaafa siin daariktii laayivii gubbatti wani kun uumamu jala jirraa beeyta. Haati tun dhukkuba yaaki. Barreeffama siin barreessitee laxxaftee irratti illee isinii galuu qaba. Isii nama waan hin taane turratti dalagamee jira beeyta. Kijiba haftee kijiba dhukkuba maalii kun kijiba maal jettee poostu gooteerti kijiba kun. Nama waan kana nagalee waliin dhagaa waliin ganda walii sii dhiyeessa ittiin jirtu. Isiini mee dhageeffadhu ka way isii nama kana waan kana narratti hojjeteefi nama namii illee isini laxxafa jettee jirti barbareeffama kana keessatti nama tokkoo fi yoo jiraadhellee yoo du'ellee nama tokkoof jettee namni kuni gaafa rabbi jedhe ol baasaa jette bakka dhaloota isaatii fi maqaa isaatiif suuraa isaallee gaafuma liivii irratti wanni kun uumamullee jala jira gaafuma liiviin kun uumamullee waa'ee namaa irraa ka'e si galee achirraan aartee baay'ee tokko yoo san miidhamtee turte laayivii irratti sirritti dhukkubee ture innaa wanni kun gadi fageenyaan sirritti qoratamuu qaba yeroo sanitti reediin faallee mana deemanii turanii si yeroo sanitti mana illee deeman nomaa baay'ee tokko waa dubbachuu hin dandeenye innaa wanni kun gadi fageenyaan sirritti irratti adeemsifame wanni kun adda bahuu qaba malee waa'ee haadhaa dhukkubee beetasabni jalaa dhukkubee wanni jedhamu hin jiru. Soba kun. Namee ani beektan uma si dhiyaatu nama sirri isii beekuutu gaafannaani haadha jira dhukkubanaan jedhan yaani waa isii dawalee ligaa. Abiibtii nu dhiisi kaa isiin miidiyaan ibsatte keessa namni dhuunfaa isaa dhaqee gaafate miidiyaan rakkosti goote isiin. Feesbuukiin kun ka'eennu ama feesbuukiin kun ka'eennu feesbuukiin barreeffamni kun ka'eennu. Miidiyaan guutuun barreeffama kana buluu fuudhee ka isii yaadu namni marti isii yaadu beekee hafte amma nu fakkeenyaa fi nama kenna namni fi mishaan ambaa kolfaaf tolee badaan fi gorsaaf tolee ka jedhamu jedhan san namni hundi isii yaadeeti miti beekadham jettii tana irra baay'een namaa miidiyaan kun guutuun nama isi xilaata isiiti yoo kutaa kenna ta'in alatti. Fuudhanii mana biraatitti waan hasaaran amma duratti mana seenee jala jooyin godhee ba'e. Waan itti qoosa san garaan dadhabee biraa jalaa bahee dhufe jechuudha. Marti yaadee fi miti diinummaa duraan gubatatti qaban harka kennachuu isii diduu saniif jala deemuu dhabuu saniif namni hedduun kana keessaan itti deeffatee miidhaa jira jechuudha. Barreeffama kana fuudhanii si galee. Namni akkami waa'ee maatii barreeffama kana fidee fuula miidiyaa gubbatti kana laxxafa. Waa'ee beetasabaatii miti akka sanitti dhiisa. Jara na ila woma fete yoo taate anamma wanti dhimma biraa qabu ila dhageeffadha ka isa isii jaalatullee ka isii jibbitullee wanti
اتقالي إما إفباي جالت نجيبي وني دلقم كلاشي ناقلشا ناقفان وني هجتامي إما إفباي هاتي فاتي وان فيتل صوتات إيرا غريد إيرا أسر ورا غندنا ما رب سكانا دبا جالت إسنتي ما ناقفان دبا جالت جو إيرا سر هيدت غري جالت نغا ربي إسنين جد غارو هاتي فاتي راكون إسيقال يوم ماتي سيتو تاتي ور يوم ماتي وكان هرمي ما يسيتو كتاتو تاتي وبوليسي كنا أسكيسا نفيبر ماتين كينا نغاها أنا يو بالبيل نران كافتو دي فيديو بناتي أفاني ساتي ور إسي جبتني ور إسي جالد ور إسي جبتني أما تدول تنكون برو لي راقا فتمتجي إما يفبايا اللي يولو بنجراتي أصدي بيتك دوبتو تاتي حدام باساني سنين غارو إما هادا فاتي أكنا اللالو سنتان إجولي كايرو جيران أصلي بكون أتوني مجرتا أتوني مجرتا كنو يودر سجلي كابو بنا ديبتي أكو مكي كنا يونو لي سجلي كابلو منو ديبتو كامي مال هاجن أيه أتي أنا رلي أصلي نما دياتو أنا رلي نما ريدي دياتو نما بيجتان كده جرو أما ركو بيا نما بيجا كنتي نم نيوي ديبا ميل مورموتاتي أنا فتح بيجا كنا يو ديبا مكان نم نيوي ديبا نقافت تنيمي ijoolleen biyya san keessatti asliin achi jira reediin achi jira abdii muktaara jira itti dhayxanii gaafachiiftanii ishee sirraan kaaftu ishee rakkoon bakki kunoo jiru أنا بيجسن إنجيل biyya san hin jirtuumi saahiba achii qabda bar asliifa reediifa feemasoota hedduu achi jiranii مرة في مسا مالي أبو ربي hin qallatiin abbaa abdallaa dhugaa siin jedha bar namoonni hedduun gaafachuu jiranii bar viidiyoo waraabu jira namni bar maal taate ati faate maal taate jedhaarani bar والله أبو تجران اللي يقولوا قارب بيت bilbiltee ijoollee kaayiroo jirtu gaafattee saahibatee ati faate ishi ati fisiin saahiba ati ufi gadi bilbiltee fi maa jadhifte reegga maan gaafatti كله دبي كله نجا كم وانا تاكو بقى wanti kun hagam dhugaa abbaa abdalla والله كله نجا كم bilbila keessaan gaafa dhorinaan jettan narraa kan kaaftu ani uumaan jira siin kaayiroo ka jirtu bararee dhagee gaafa dhaseetani والله كله سوا anne utuu jaaladaaf ta'e jetti jala kanaan al shakla kun takka utuu maal jaaladaa boo hundi keessan boo jirtanii kijiba uftanii aslii fidaa yookaan reedii fidaa warra kaayiroo jiru amma takka abdii yoo ati naga qabdii kanas rakkoon qabu kaasatti cufadhe irraa baa rakkoon qabu dhimma irraa qabu jechuudha. Negara mata itu bisera naga kabilan jadi tugas sini bang ready naga kabilan ada sana tu biseje ane hatta barrefa sana rifadne barrefa isin barre sana ratti rifadne gafadne naga kabilan jadi wani tu pada langsung hari itu naga kabilan jadi Era na wazi ni